isin dhufte akkana mee haa dhuftu Magartuun yookiin ana yookiin kun barmana kayti mana kiyyaa miti akkana shi gorra wallahi Magartuu kanani ajjeese jechuudha ijoollee kiyya irraa akkan hidhamne maqaa Magartuus natti hin dhayini suura ishiin na biran fidinan Magartuma kana jechuudha hin fedhu ije shi argu ishiin jireenya ofii balleessitee iyyaala gandaa duuriyyee suuqa jimaatiin nu dhufte malee nama nagaa miti intala nama sirna qabaatte nama akkasii takku argeen beeku nama nagaa akkasii argeen beeku siriyyuu yoo rakkoo jidduuti yaata isii ka jirtullee waan furtu taate akkanatti miti ka furtu tamam amma isiin nagaan dhuftee na dubbistee wal dubbisnee kaane isiinleen tuqin jettaan wanni mana keessa fiidduuf hin jirtu sitti me bar yoo ajjeesi jette fidiis hin jedhe Magartuun tikun jiraates biyyaas ofiif waan hin taane fidi ana ajjeesaan kaas amma dubbii takka annama Magartuu dubbatun fedha tamam hin feetu miti ani illee mee mana kiyya kana keessaa miti alma kanaan gahin fidi ayye kanaafuu yalla deem ani si deema ati bilbila keetiin Magartuu kee faana qajaa oolana onneen akuti asi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوجمتو تورتو كينيون دي كيسانو بغانا غانو جراتن فياق ابداني جروف جرين كيسانا لك اللي انسان فكات سنجيرا كوجمتو تورتو كينيا قويا هرا فيديو اجاباتو قبل ديسني رفوف ديما مالي وجتاني هات سبكي بروكن هات سبكي بالجيشارا ساعتي نوجي اسين جيتو تريرا يبقى دبچو داف ساعتي كان هات دبرستيرتي مالكتاتين بيكواني كانا بكا كان كاميرا رفات ديتو مان تليفون اكوان Magartuu وجينا سهارو فكات ديشارا بغا مدي اني Magartuun araramني جرا ركو جدوتي yaata isi jiru furree jirra baga madee maal inumaayyu isiillee asitti waan uf deema maal jedhani waan isin jettu wajjin ilaallachadha kana hanga dhuma sagantaa qootiin hordofaa isin jedha hello tole bakka rakkoon jiru tole ishee Magartuuti waan takka bakka rakkoon jiru eega koottete dhufaa waan takka bakka akkuma tiyyetti isa dhugaadha rakkoo dirqiidhaan furuurra akkuma ammaati jetti kana haasaadhaan furuu qaamna malee waan biraatii miti dhugaan haa galatoomuu jiraadhu ishii amma mana warra sabkee baa jira si'eenyi haasoftaa tole mee nama dhufe qoy sii deebisaa bakka sii deebisaa qoy gudiidha barbaadha maali kiyya Magartuu kiyya maa gurra kiyya maal jecha artati maali maal jecha artati ta sabbar zeenaa sitti mataa bosh sabbar zeenaa maal jecha jirtaa maraatteeti silaa hin mullee maraatite bakka hojii maa turte laa hin deema bakka hojii baga tureeti maal jecha artati maal eessa deemte iddoon deemu sin galchu amma maal jecha jirtaa as dhaabbateellee si dhagaaba laa bakka hojii turtee dhufte kanaafuu amma injijjiiriin afuura maasii citaa adda amma deemuu deemu lees maaltu fide maal haasaa jirtaa jedhe laa turtee dhuftee gurra kiyya moo maal dhagahaa jira sabbar zeenaa oduu gammachiisa taa waan si gammachiisitti hundiyo meeqa waan na gammachiisu kana meena dhugaa baa gammaddee haadha sabkee bar maal jechuudha maal hedduu tokko gammachuu qaba laalla isinillee garuu naa galatoomaa dhugaa dubbachuuf ulfaadhaa kabajamaa mana na cuftanii anaaf jecha akkana nattuu keessanii guyyaa lamaa sadii meeqa mana keessan akkanatti turee mina cuftanii akkana maraatee garuu galatoomaa kana hunda rakkina keessaa na baasuuf amma immoo sabbar rakkoon dhumatee isin jira rakkoon maali mee maaltu sii dhume maaltu argame amma ani mucayyooni rakkoo jidduutti yaata isii jiru fixanne mucayyoo kan wajjinii Magartuu manaan hin jedhin Abdii rabbi kee ofirra sodaadhu bee Magartuu kiyya jette Magartuu kiyya akkamii jette takka dibuuf dhageeffadhu rakkoo fixannee isin jedhaa jira amma dhageeffadhu mana na cufuun hin jiru mucaan kun maal ta'a laata akkam godhitti laata jettanii wanni naa yaaddan tokko isaan jiru dhumate dubbiin jechaadha wanni hundi isaa akkamitti ati amma mee na jala garagaltee bilbila Magartuu yoo kaafta billaalee qabdi mi'aati matumtuu fayyaa si qaba yaa obboleessa kiyyame maana maraachita ofillee maraachite maa bilbiletti bilbiltati Magartuu amantee kalaas Magartuun amantaani ati kee Magartuun amantaani maal jechuudha kee Magartuun amantaani maal jechuudha ati maal beekte sila mataa si jaanjessanii si raatessanii mee maal haa ta'u amma xiqqoo lasheetee xiqqoo ofitti deebinaan wayyatuu eegallaan immoo Magartuutti bilbiluu eegalta mee mucaa maamuu maraachita mee na dhiyeeffadhu akkasii miti ofii na bilbilte naga gaafate sartaa jedheen bakka sartaa naan jette bakka kanaa jiraa jedheen akkasitti bakka mana kan keetti deebii kunoo qulfiillee bakka kanaatii fudhadhu bana
bakka biraatti bakka mana itti kireeffadhisan illee kaawwannaan jette haadiidha rakkoon hin jiru. Aboo maalo abdii mee na dhageeffadhu baasti akkasii rakkoo jidduuti yaaftan ta'e jirtu tokko isaan jirtu nagaan bakka fixannee jirra yoo feetiin hafuudhi yoo feetiin hafuudhini bakka. Siriyyuudha akkati fuutu feetii yushin. Akkati fuutu feetii kanaan mana si cufataa baate. Bar naga buune. Nagaa maalii uffte namichi nagaa hin qabne. Dura dursoo viidiyoo sanillee dilee godhatte kakatte. Kakatte gaafa dura maa diileetiin godhi. Gaafa guyyaa meeqa siidhatte maa diileetiin godhin. Ati nama namanii ni hafu. Nashakkite yoosan. Amma si amantee miti. Amma bakka walii galee atama baga ammante. Yaa Rabbii kiyya gammachuu maaliiti guyyaa waanuma haaraa natti fiddee obboleessa kiyya coggaarraa natti hin kaasiin baga gammadde naan hin jedhin jaartii hajjii fi magartuun kun ramadaan nuti haadhumu siirii keenya isinitti qarreeffannaa jedhanii isinii akka naqaaqaa jiran atiin kun illee jalammoo deebitee qaanta yaa Abdii maal si godhe yaa obboleessa kiyya mee. Ana mamaan na gootan isin jedhe. Tayyib akkamittiin ati akkamittiin magartuu amanta billaa aleekme. Akkamitti magartuu amma? Amma isiin nagaa buufnaa bakka rakkoo jidduuti yaasa. Isheen egaa yoomii nagaa buuftee beekti magartuu? Anuuna ajaa'ibe. Atuu si ajaa'ibati maal beektaree sila? Laa mucayyoo. Wallaahi magartuu kanani ajjeese jechuudha ijoollee kiyyarraa akka hin hidhamne maqaa magartuus natti hin dhayini suura ishiin na biran fidinan magartuma kanaa jechuudha. Hin fedhu ija ishee argu. Ishiin jireenya ofii balleessitee iyyaala gandaa duuriyyee suuqa jimaatiin nu dhufte malee nama nagaa miti intala namatu sirna qabaatte. Nama akkasii takku argeen beeku nama nagaa akkasii argeen beeku. Siriyyuu. Adimoo. Mee maal haasoftu beektaa? Laa dhugaa mo'attiin miskiina. Anumatti dogongora karaa dogongora. Anumatti dogongora irra ture malee mucattiin rakkoo qabu duruma rakkoo. Rakkoo kan qabu nuyi jecha. Ana. Situ rakkoo qabu. Siraa isii waan isiin naa jettu dhaga'uu qabaa. Isii wajjin waliin gartuu qabaa. Yaa Rabbi astaghfirullah laazim. Ni jiraa mire? Mee maal ishii dhageessa billaalee qabdi ana sukkaara natti hin kaasin yaa obboleessa kiyya magartuma jedhamtu kanas hin jedha dhagaye yoo gurri keessi dhagaa ta'e maqaa ishiis dagadhu suura ishiis dagadhu magartuma jedhamtu maqaa ishii natti hin kaasin jedhee bilbila ishiillee ittiin bilbiliin irraas hin kaasin jedhee qaata si karadhee dadhabee jedhee daati dhokattee ishiidha naa bilbilaa jirta. Amma bar walii gallee bar amma. Maalumatu walii sila amma maatu sulachiisale bar sila bar. Baga gammadinaan jechuu qabda. Maal gammachuu argattee baga gammaddeedhaan seexanatti si kennee gammachuu qaba yaa obboleessa kiyya. Ani hin beekan si faana dararame kan mataan kiyya mashquula na ta'aatiin kun bakka kee duraatti deebitee waan gaarii dalaguuf malee qileetti si naquu miti tamaam magartuu faana wal taatanii amma miti Abdii. Dhagaika waltaanii jechaa jirtaa miti? Haraara buusaa jirtuu miti? Haraara buustan bareeda haa ta'u innu egaa magartuun kun bakka siiriishii sana deemtee. Yaa kee magartuu waan kanan beektuunis. Dhagayi aan dhugama sitti magartuu namni akka magartuu miskiinaa addunyaa ta'an argee beeku. Amma maaliif kana sitti hime sabbar seenaa kana maal sitti hime? Amman dhufti beektaa? Dhagayeeti. Amma itti bilaan haa yoo hasdhaa dhuftu jette mataa ishii bakka lama falaxee asitti ashii ajjeese ijoollee kiyyarraa hidhama mana kiyyatti natti fidinan natti waamin namitti hamba mana kiyya dallaa kiyyaa mitiiti ulaa kiyya olaaseen rabbiis qabe amma egaani kadhadhee sin kabaje akka kootte dheeni barama dhufaa jiru kootteetanii fidi duutee ishii nama hin boqottanii hundi keessan in ajjeesaanan marziidhaan yookiin ajjeese yookiin mataa ishii adda baasanii hoolaa bitanii bar intala namaati kabajaa keetiif waa hunda dhiisee osoo arrabsamu Gala fentaan abbaa sagalee itoo akkana nama cococtuu beekaa dhiise bara Abdii sodaan see ina ajjeesa. Kanaafuu ina ajjeesa awwal waahida isma dhaggeeffadhate magartuu faana wal taana waa hunda fixanneera jettee miti bakka siirii deemetaniin Abdii kana akkana godhe jettee gabbaatee uummata afootti dubbattuu qabdi jedhe. Namni kun kaa waa badiisaa hunda amanuu qaba. Ama ko anama isii yoo gaaranne maal rakkoo maan jiru maal rakkumaan jiruungaa kun amma rakkoon akkan jirre immoo yoo barbaadde atiin kun amma magartuu akkuma siin jedhe waan godhaa bahan guutuu gabbaatee uummata afootti dhiifama jette. Kun yaada keetii? Yaada kiyyee uummata afootti uummanni dhufan dararamaa baay'ee ramadaana baatii takka guutuu namni siin jette waan isiin waan godhe guutuu barbadiin kiyyaanaan jette badiin kan shiiti baatee haa dubbattuu jedhe ga'ummaa uummata afootti badiishiis video jettan sanis gadi haa gadhiifamati maa sodaattan madhiiraati ishiin qullaa akkasii waraabdee hin saalfanne. Akkas taanaan uummata afootti baay'ee ni dubbadhattee jirti. Baay'ee ni dubbadha. Baay'ee ni dubbadha. Dhagaa baay'ee ni dubbadhattee jirti. Wanni isiin dubbattu garuu uummata afootti wanni balleessan jiru. Abdiin illee naga qabaa wali araaramneerra baga gammadanii dubbatti malee. Dhagaa fuuldura uummata baatee badiin tiyya akkana godhee. Kana yoo hin jedhiin kana yoo hin jedhiin Abdiif magartuun nagaan gala walumaan agartan.
Atiin kunillee magartummaa hin beeku jettee. Isiin qoqqoo keessaan dhiifama hoo na gaafatte. Maaltu ga'ee? Dhagaa keessaa yoo dhiifama na gaafatte uummata dirqama uummanni hundi dhaga'uu qaba. Dirqama uummanni kun dhaga'uu qaba. Maaliif yoo jette uummanni kun nuyi si wajjin nyaannee dhugnee fasitti kararamaa jirra. Waan isiin balleessite. Dhoksuufii qaba nama hin qabu. Dhoksuufii hin qabu. Namni kun iccitii namaa waan dhoksus qaba, waan hin dhoksines qaba. Kan ishii garuu sihirii fi xonqolaan deemtee ganda namaarra si mataa raakessite ammallee immoo ishiin sihirii sitti adda satuudhiif akka haaraatti dalagatuudhaaf akkana nagaa si buufte. Atiin kunuu jaalattee ishiin amantu. Aniin kun amma karaa gabaabaa magartuu nama jedhamtu duute awwaalamte dagadhu siin jechuu barbaadan. Yoo lakki abdii kana atiin kun nama fayyaa keetti deebite anaaf kannaa taatu magartuudha. Magartuu fedhaa yoo fedhin fudhaa yoo fedhe obboleetti kiyya godhadha jette fayyitee gabbaate atiin kun uummata afoo dubbatte ishiin kunillee ani abdii akkana godheera dhuguma siiriitti godheera jettee amantee yoo si wal jaalattan ani wanti na naqu tokko hin jiru ani ka fedhu fayyaa kee bichaa obboleessa kiyya garuu maqaa magartuu natti hin dhayin hin dhuftis naan hin jedhin dhayee ajjeeseen ani harka kiyya mootummaatti kennadha kabajaadha kun kan ishii dhiise waan afaan tokko qaa'innuuf ishii kabajaa jira ammallee kanan ta'ini marziidhaan midhaan laadhee ishee ajjeese yoo fedhe akkuma ishii sana bari hin dadhabnani cubbuun dalaguu jedheeni malee ijoollee kiyya irratti. Ati immoo amma haraaramne nagaa buufne irra maal taane irra. Nagaa buusuun bar isiniifillee bu'ee amma nageenya. Ka abbaan manaa rakkoon barbaadu manaa yubaa isiniin jedhu kunuu furame. Jedhu maaltu si galcheesi. Bilbiluma kana si harkaa fuudhee anillee akka warraadha sabboontu sana akkan hin dhoksine bilbila harka kee qullaaftan sitti nagaaminii jedhee bilbila kee si gadhiisaa jira abdi. Sababa ofitti hin fidiin ammallee nullee nun cinqin. Kana beeki bilbila ishii yoo ta'es immoo bitee deebisaaf anatu. Amma kanumaaf kanumaaf kanas baga gammadde naan hin jedhiin gammachuu maaliiti kuniiti. Maaliif baga gammadde taaziyaa taa'inaan hin jettu. Taaziyaa taa'inaan hin jettu jedha baranii kuni kaniin waa sirreeffadhee mucaan kun karaa qajeelaarra naa deemaa jira yaa rabbii kiyya galata kee jedhu ammas deebitee shiranatti fidaa jirtatu ishii wajjin abdii dhugaa nan aarsinani sitti hammeenya dubbatuun fedhu si mufachiisuun fedhu. Ishii galatooma deemaa ishii. Jabaadhati. Maana dubbabaa mucaan haa'usbilla. La garuu yoo isiin dhufte ittiin dubbatuma. Yoo isiin ila dhage yoo isiin dhufte. Mee haa dhuftu magartuun yookiin ana yookiin kun bar mana keeti. Mana kiyyaa miti akkana ishii gorraa. Nam tokko dubbattee jennaan muci wanni akkana fiigaa walii gad deddeemtuuf hin jirtu. Amma waliin araaramnee jirra yoo rakkoo jidduuti yaafta isiillee waan furtu taate yoo rakkoo jidduuti yaafta isii ka jirtullee waan furtu taate akkanatti miti ka furtu. Tamam amma isiin nagaan dhuftee na dubbistee wal dubbisnee kaane isiillee tuqin jettaan wanni mana keessa fiidduuf hin jirtu. Sitti me bar yoo ajjeesi jette fidii siin jedhe magartuun kun jiraates biyyaas ofiif waan hin taane fidi. Ana ajjeesaan kanas. Amma dubbii takka annama magartuu dubbatuun fedha. Tamam hin feetu miti. Anillee mee mana kiyya kana keessaa mitiiti aluma kanaan gahin fidi. Hayyee. Kanaafuu. Yallaa deem. Hin deema ani sii deema ati bilbila keetiin magartuu kee faana qaajaa oolana onneen hakuti asii.